ani inni jedhu oruta warra sadii afur fuchuun faayidaan samayn nadi baajiraan ijoolleen keenya gara siin deemaa jirtu hin beekan ijoolleen keenya hojii durbaa hojjechuu jalqabaa jiru akka durbi ta'an ta'uu jalqabaa jiru jechuun amma akkamitti sii danda'ame garuu akkamitti akka kana ta'uun sii danda'ame lagu gaafa agartu immoo nutti mishi intala social media irra footoo si fannistu rabbi sirraa qab amiin jette moo saniin fedhetti amiin jette sanfeda intala social media irra footoo fanniste rabbi sirraa qab hundi keenya yu garaa keenya keessatti hin dhoksina malee dhugaa rabbichaa intala miidiyaa irratti baate hin barbaannu bakka hundi keenya yu ijoolleen dhiiraa akkasuma takkasiin jedhe مرحبا بالجميع كيف حالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتو جرمنتي برا أكم جرتو جرمنتي مسلمة أكم جرتو جري سلا أمنتي كان لما ملين جرو سنجرو أكم كميسن الرابري راجر مودو غارب ما إني بيكتو جولي ميديا رتبات يرو أما كيستي بربادا ما جرتو فكينيا سامو ميلالا سرپرائز Oh my God. यार लेके तू सरप्राइज वैसे डबल ना डबल Okay. Hello Sabona. Hedduu galatoomii surprising kee hedduu desna majaa. Maali? Anaa miti? Okay, dhiifama. Eebbisa ta'uun oolu. Hello eebbisa. Hedduu galatoomii surprising kee baay'ee desna majaa. Maali? Okay. So much. Fuadinto. Hello. Akkam Fuad. Surprising kee hedduu desna majaa hedduu galatoomii. Anaa miti? Ishee baqa dhiifama. Yeroo ta'uun Wow. Dabalan again? akkatti hubatisanii miti. Akkasitti hubatisanii miti. Akkatti hubatisanii miti. Beekamaa. Sorry. Akkatti hubatisanii Rakkisaa miti. qajeelcha. Akkasii miti. Bara akkasii miti. Akkatti hubatisanii miti. jechuun akkasii miti ooruta dhiiraa fi moodurbaa fi kan eeyyamame sadii afur fuchuun atis akkasuma miti amalli kee garuu isaanuma dhiisati bakka amaluma keessan ariitu rakkina guddaa akkasii qabdu of keessaa bakka. Waa tokko lama wala manuun hin jiru akka kanaatti kakatanii fuchuudha. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Dhaabbanni hafna malee.
dhaabbanni hafna malee karaa namni baas irra hin deemne. Akkas. karaa namni baas irra hin deemne. Dirree namni taphate keessan taphannu. Dirree namni taphate keessan taphannu. Jireenya keenya tokko duwwaarraan eegalu. Jireenya Never. keenya tokko duwwaarraan eegalu. Bultii malee afna malee Bultii malee hafna malee durba durbummaa qabne hin fuunu. durba durbummaa qabne hin fuunu. Bakka akkas. Dhaabbanni afna malee Dhaabbannee hafna malee durba durbummaa hin qabne gonkumayyuu hin fuunu. durba durbummaa hin qabne hin duuna malee gonkumaa hin fuunu. Akkas ta'aa jira bakka ooruta. Yoo akkasii malee walii galaan jiru shanjaan irratti darra. Isaa yommuu kan dawwalameef sadaffaa irratti marfaffaa irratti dawwalameef fi tokkoffaa irratti dawwaltee fi haa ta'umsilaa. maalan ta'e jetta Haati Faateenis immoo yeroo akka kanaatti hojii akkasii hojjettu qabamtee jirti. ilma katiiruun bannaa garaa of hin baafne soba boy deemi gara sama garas deem boy ajooytu maaltu sitte jamasi inshallah abbaa keenyaati miti maraattuu narsiisin Nuti kun gisee akkana siraggadhu yoo giifti nutti kenna mala. Gisee akkana siraggadhu kana yoo giifti nutti kenna mala. Gisee akkana siraggadhu yoo giifti nutti kenna mala. Itti fuufi nuun jedhan laal mataa keessa dhayi nuun jedhan. Akka boofaatiin mataa keessa si maraattuu narsiitti gara galtee sin laaltu si tu aleeka yeshaar Akka boofaatiin mataa keessa si dhawu. gursummeetti kutaa Saafi dhagee fadhomma. Jaldeessa hudduu qullaadha. Dhaabadhotamma. Anaafsitu waliin taphatan. Ati dhugumaan dhiira. Qixaatiin amma dhageeffatu tokkoffaa irratti mataan dhaabattee akkatti miila samitti ol dhaabdeetiniin dhiifama ani garee hattootaa deeggareetteetiniin shaadaa qabatta. wallahi billahi si adaru mayaata mana moote Akkas ta'aa jira bakka ooruta. Haati Faateenis immoo yeroo isiin waan akkasii hojjettu bakka aarii keessa galee abbaan manaasii waa baay'ee haasa'ee jiru. Ga'aan sin barbaadu. Ani sin barbaadu. Ani sin barbaadu. Yeroo akka kanaa bakka shanjaan irratti darrabame gatiin cinqaa jiru jedha. Amma ilqabneen barbaadu jedhaa jiru jarri dhiira. Akkas jedhaa jiru. Kuni soba propagaandaadha malee waan ta'uu danda'u miti. Waan isin dhubu keessaa immoo dubartoota akka kanaa qofatu hin ta'in immoo dubartii kan jedhaman mataa jaraa gadi qabanii mataa maatii jaraa immoo kan ol qabuudhaaf jedhanii wareegama guddaa kan kaffalantu jiru. መስገጃሽ ላይ ታገሽ Mucattii kana kan gargaaruudha kan jabeessuudha qabu hojii akka kanaa hojjetamu namni tokko tokko. An dhugaa rabbichaa walumaa galatti namoonni caammaa uffatanii deemanii xaraqsiifatanu baay'ee na dhibaan. Ijoolleen gisee jarri gad jedhanii xaraganuuf namni guddi gisee jarri gad jedhee xaraguu fi an waan kana akka jarri danda'an hin beeku. Barbaadan caammaa baastanii itti geeffachuudha yookiin immoo achi taa'anii xaraqsiifachuun dhugaa rabbichaa baay'ee jabaata. Isinitti hin jabaatu garuu. An akka kootiitti hin danda'u waan gad jedhee caammaa naman xaraqsiifadhu. Har'aa jalqabnee Oromiffaan isan haasa'u kanaan walii galuu dhaabnee jirra oorota. Amaariffaa yookaan Oromiffaa kana yoo isin sirriitti hin barree afee jira Oromiffinni kun. Nagaanii siifi haatu akkuma maakii walaanii haasofanii seenaa maakii atiini dandaasaa gootaa dhugaataati. Maatii goototaa tanii ni qabadda isni waan tumsitan hedduu na gammachiisa ani isni baay'ee gammadde. Thank you. Oromiffa kana baruu qabdu bakka ani akkasiita akkas tolti Oromiffa kana yoo barre gisee kana walii galuu danda'an jiru. Nama xallaquu kana rabbiin utuu dubartoota akka kaa'e wallahi shanjaa nama hiikaan oolan guyyaarraa si xallaqaa oolan natti fakkaata silaa jira danda'ame. Rabbi waa beekaa boofamee dhawwatee dhibba dhugaa dhaban. Wallahi akkanatti maa qaqamuu dhabanuun sichuutu jalatti kenname gaafa taa'ee ilaalu waan karaa sabrii hin qabanu gaafa xiqqoo ifaan keessee ol ba'an sadii sii keessee hin gadla.
ربي كي يا ربي قالني كي سلاكون سريدان dubartoonni qanitti alamee qaaraa oolu ala kudhan kudha shan aartu bakka ala kudhan kudha shan sana iyyuu hiikuu barbaaddu isin aariin dandeessan ati keessattuu amma aariin dandeessu bakka qanitti yoon ala kudha shan isa hiikne jetta a'uuzu billaahi minash shayxaanir rajiim orotaa gizee kana keessa rakkinni galee jira jennee haasofna malee rakkinni hin jiru viidiyoo kana yeroo silaaltanii kaatan rakkinni akka badeeyyi irraa hubattu rakkinni hin jiru orotaa hin jiru Gemi da zedi namna keke miti TV 42 mo 52 tanisa. ተሽከርክሽ በእናትሽ ከሳክሽው ወጥተን ስለቁራ ብቻላችሁ ሰበሩ በእንት ውቀጡ አለኩሽ ማለት ነው ነው ሰበሩ ነው ከስክሽው መሬት ላይ እርገጩ መሬት ላይ እርገጩ ሰባሩ ናችሁ ተደቆረው ዋ አጅነው አስተግሩ አረ ሚካኤል እሺ ቆይ አይዞ በቃ ካሜራሽን ላክ አድርጊና እሺ ካሜራሽን እንደዚህ አድርጊና ባሽ ነገር ሰባብርሽ ክስክስ ሲል እናያለን ማለት ነው ሆዴ ሰበሩ እንደዛ ምንጭ ጨክኝ ለካኝ አይዞ ምንጭ አይዞ ምንድን ነው አይዞ ከስክሽ ዋንስተሽ መሬት ላይ እኔ ቆንጆ ጀመርሽ አልጨርሽም ቲቪው ይታያል ቁጭ ብላ የሚናፍጠው አንስተሽ መሬት ላይ ለዚህ አንስተሽ ነው ለዚህ ጉልበት አጥተሽ ነው እሺ እይ ዝግ ፎት መሬት ላይ ከስክስ መሬት ላይ ከስክስ ምን አጥቷል እርገጩ ሰባብር ይሰበር ኮሜንት ላይ ይሰበር በሉ ኮሜንት ላይ ይሰበር በሉ እርገጩ ኮሜንት ላይ በቃ ያላ ነው ያላ ታዲያ ሰባብርሽ አይቆናልሽ ሞቲቫች እንደዚህ ቁጭ ብለን አይናችን እየተማች ነው ይቀር ያያችሁ ሰባብር ሰው ላይ አንድና ፍልቀት እኔ ሄለን አሁን እኔ አንቺን አንበሳ አልበላም ያንቺን አንበሳ አልበላም መጥቼ አወርዳለሁ ጣልቃለሁ አትሰባበረም በደም እያየነው ነው ስትበረበት ነው የምፈልገው ለሄን እሱ ጋር ነው ወጣው ቅድሜ እናስላጭሽ አንበሳ ነው የበላሽ ዳይ ወጣ ታሳሽ አሁን ተዛሽ ምንቹ ልብ ያልደረሰም ምንቹ አይዞ ለጥፋ አንቺ ካርኩኝ እንዴ ቲቪ ላቸው ያላ እነቃለው ላችሁ ለታችሁ ሙሉ ላችሁ አይደል ለጥፈሽ በማስተሽ ልታይ ላጪ እስከ መጨረሻ እናቴ ለሰጣ ላጪ እስከ መጨረሻ ላጪ አየሽ ስበራችሁ ካርቱና ልብ ያልደረሰ አየሽ ልብ ያልደረሰ አላና እስከ ሳይገው አሁን ምንም ችግር የለውም ህዝቦቹ እንዲያፈል እስኪ ዘይድ ነው ተሻለው ቲቪ አልሸወድሽ ማለት ደስ ይሁን ሄድ ዘይድ አትንገበላት ዝገበኝ ተሻለው ርግለች ላስቀምጭ ሆነ በጣም ሾኮ ያልኩሽ ነው ሞቲቫችን በስተታ በጣም በጣም አትላየ እመቤቴ ተሰጥሻለሁ ዘግቼ ነው የምመጣው ዝግት አድርጌ መጥቻለሁ ይሻላል እናቴ ይሳይ እኮ እንዴ ከንቲው እስከ መጨረሻ ነው በጣም ሾኮለ ደግሞ ጀመረሽ አላሳሽ ጨርሽ ነው ማክስ ነው Geemiidhaa jettee televezyiinii inchii meeqaati? 40 wayi miti? 40 wayi mashatti? Taraan immoo amma kan isiisanaati. Isiin sun mo'atteetti amma immoo zeeddoon mo'attee jirti. Ishi meemee maal adabdiin immoo isiin immoo? አምስተኛው ኢማኑኤልሽን ብድግ ታደርጊና 5 ደቂቃ ሙሉ ኩል ሳታደርጊ ሳታደርጊ ቁጭ ወይ ወንበር ፊት ላይ ኩል ያለ ኩል እንደዛ ብለሽ ቁጭ ወይ ያልኩሽ ያለ ኩል ሳትቋይ ኢማኑኤልሽ አውልቀሽ ፊት ለፊት ቁጭ ብለሽ አሻንጉሊት መስያቸውና ልብስ ለብሰሻል የሚሸጥ ልብስ ብሎ ይመጣል የሚሸጥ ነው ብሎ ይመጣል ወላካሎ በደንግ አጥላችሁ እንዳት ቪዲዮ ሳውቀስ ሄደሽ አውልቀሽ ምሳት ላይ አቆይ እዚህ ጋር ምሳት አለ ቆይ ያውልቀ እግዚኦ አረ አሁን ደጋግ ቁጭ በይ
ፀጉርሽን አውቃት ነው አያችሁ። ኧረ ነይ ቁጭ በይ። እግዚኦ ኧረ ቁጭ በይ። ልቀቂው። ኩል ተኩለሻል። አልቅቂው። ኩል አልቅቂው። ኩል አለው። አልቅቂው። ፊልተር የፊልተር ኩል እመቤቴ የለውም። እመቤቴ ኩል የለውም። እመቤቴ ነው ፀጉርሽን ላይ አንቺው እንደዚህ አድርጊ። ኩል አለው። አንቺ እመቤቴ አትበይ። የፊልተር አለው። እመቤቴ የለውም። ያው እንደዚህ ያደረግሽ እየቀየር ማንም የለውም። አትጃጃይ በእመቤቴ ያማታ ልጅ ጋይስ ፍላወር አሳስም ፍላወር ጋይስ ደምታብ ኧረ ተው ተጫወተችልኝ በነፍስ በስጋዬ ኧረ ተው ድረሱልኝ ተው በእናታችሁ አለው ነው እንደዚህ ያለ ነው ኩሉ አለው እናቴ እንሳን የለውም አንቺ የራሱ ጉዳይ በእናትህ የማንኩሽ ነገር ታስተላልፋ አይ ከነሲ ከና ወየለ ሂማኔሪ ለጊዜ ባስተ ሲንኩኒ በሬ ዲሲዘናቱ ይባየ ሚደም ተጅርቲ ኦሮታ ቴሌቪዥን ይመናገዛ namoonni yeroo kana keessatti Oromiyaa deemanii naanna'aa jiru. Anaaf isin garuu deenu jiru hin beeknu dhugaadha. Bichaa mana keessaa takkaa ba'e hin beeku. Isinoo akkam jirtu? Amaan badhaatu jannataa lafarraa lakkaawameen dhumu uumamni kiyaayyoo biyya Oromiyaa. Switzerland eessasin Switzerland biyyi siin jedhamtu biyya addunyaa keenyarraa biyya akka kanaatiin beekamtuu kan jedhamtu eessasin dhugaa rabbi Oromiyaa nagarre Switzerlandin kan deemee namni dinqisiifatu Oromiyaa sirriitti ilaaluu qabna Oromiyaa bakka miiqa dhaquu qabna bakka danuu dhaqa ati siqqoo mana hambaan himtakka yoo mana baate mimi rabbii jedhiiti ollaadhu maddee deemtee sirriitti dhabe biyyuma keessa iyyuu sirriitti hin beektu ሆማ ዋንት እንቀጭ ተቆንጆ ሶ ጋይስ እንግዲህ አሁን የምግብ ሰዓት ደርሷል። የኦሮሚያ ባህላዊ ገንፎ የሆነውን መርቃ የተባለው ምግብ ነው የምንበላው። ኬኛ ባኑራ ባለቲ አባሪያው ዳባሃኒያ ኦሮሚያ ዲያናያ ኬኛ ባኑራ ባለቲ አባኪያው ዳባሃኒያ ኦሮሚያ ዲያናያ አብዮ ያኑሩ ዘይኒያ Oroota akka kanaatti aannan si dhuganii dhadhaa si dibatanii marqaa si nyaatanii keessaa ba'aa jiru. Buuphaa hojjedheen maaltu sammuun na dhufe? Buuphaan turatoo cabsee nyaachuu baadhee lubbuu taate miti. Lubbuu sana akkam guddanne cabsinee xabbasnee nyaanna jechuudha. Maalinni isayyuu handaaqitti wanna nyaattu san beekna miti eessa akka ooltu. Maal isaan nutti tolee nyaannaadha. Sanammaa irraa nyaadhuush. Kanaan booda nyaadhuush sanammaa irraa nyaadhu. Maaf na jibbisiista. Oroota mistirri Habiibaa keenya immoo ba'ee jira. Habiibaan akkuma hundi keenya beeknu akkasii musliima taate hundi keenya iyyuu beekna. Musliimaan immoo dhugaatii garaagaraa dhuguun dhorkaadha. Yeroo kana keessatti isin immoo dhugaatii waan namni ji'a tokkotti dhugee hin finne qanii tokkotti mana galfattee akka kanaatti jirti. በመጠጥ ደስታ ይገኛል ብላችሁ መጠን አትለፉ ትቃጠላላችሁ። ሲመት ይሰጥና Akka kanaatti dhoksuus barbaadaa jirti. Gaal tokko immoo kaameeraa riikardii godhamee jira. Kun jalaa beennaan ammallee siin nagarre natti fakkaata. Waa danuu irratti haasa'amaa jira. Waan isin dhibu keessaa immoo laayivii siirra galuu qofaaf. Akka kanaatti galuu qofaaf diinaara 1,000 kaffalchiisaa turte jedhamaa jira. እንድናንተ እንትን አይደል አዳም ታውቂያለሽ ደህና ነገር ይመስላል ግን በኖርማል ቀን ኢቨን በኖርማል ቀን ገብቶ ላይቭ ላይ ፎሎ ለመደረግ 1000 ድርሃም ነው ገባሽ ቁጭ ብሎ ፎሎ አድርጓት ብዬ ፎሎ ለመደረግ ማለት ነው 1000 ድርሃም የከፈለ ሰው 5 ጊዜ ላይቭ መግባት ይችላል እኛ ጋር ገስት ላይ ቁጭ ብሎ ለ5 ሳምንታት ማለት ነው በየቀኑ ወይ ደግሞ በሳምንት አንድ ቀን እንደተመቸሽ ገብቶ 5 ጊዜ ለ15 ደቂቃ ፎሎ ለመደረግ 1000 ድርሃም ነው
Yesuusam akkuma dhageessanii ka laayivii sirra galuu qofaaf diinaara 1,000 kaffalchiisaan ture akka kanaatti kaffalchiisaa jira. Kun immoo waan bicuudha jettee muhaasaa jirti. Gara biraatiin immoo jaalala jechuun maal jechuu akka ta'e qofa ቪዲዮ kanarraa laalla. ይህንን ምስል ሁላችሁም በደንብ ተመልከቱት። እጅግ መነጋገሪያ የሆነና ትኩረትን የሳበ ምስል ነው። አካውንቴ ስለተመታ እስከ መጨረሻው ኮፒ ሊንክ እያደረጋችሁ ተከታተሉኝ። ይሄ የሆነው በጋዛ ውስጥ ነው። እጅግ የሚዋደዱ ጥንዶች ነበሩ። እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ደግሞ ሊጋቡ አንድ ቀን ሲቀራቸው በቀፋፊዋ እስራኤል ሴቷ ትገደላለች። ልቡ ተሰበረ፣ በጣምም አዘነ፣ ታመመም፣ ብዙ ነገር ሆነ። ለወራት ያክል የዚች ልጅ ቬሎ ከፊት ለፊቱ አስቀምጦ ሲመለከተው ቆየ። ባደራ መልኩም አቆየላት። በትናንትናው ዕለት ከፍርስራሹ ቤታቸው ፊት ለፊት አቃጠለው። ለሷ አላህ ይዘንላት፣ እሱንም አላህ ሶብር ይስጠው። አላህ በጀነት እንዲያገናኛቸው ሁላችን ዱዓ እናርግላቸው። በደንብ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሪፖስት እያደረጋችሁ አዳርሱ። ዋንስ እንደቡ ኬሳ ከእስራኤል ፍልስጤም የሮ ዲራadhaaf akka jarri wolola turan Israa'el akkasiin boombiidhaan rukutaa turte hundi keenya yoo beekna. Yeroo kana keessatti immoo warranni fuuchuudhaaf qanii tokko qofa hafeen boombiidhaan rukutee ajjeestee jirti. Mucaanis immoo veelloo isiidhaaf bite sana yookaan isiidhaaf kireeffate sana gubee jira. Kanaan booda hin fuudha jedhanii yaaduun baay'ee cimaadha. Jara keenya viidiyoon kun qalbii isin hin cabsu. Shaafii hangafa jaraa ta'a. Weellisaadha. Kan jarri jala fiigan sababa inni sirbuufillee. Garuu sababni inni tuffatamee jala ka'anii yookaan kursii wayii kennuu dhiisaniif isa suufa gaarii ofirraa hin qabne, isa qaama furdaa ofirraa hin qabne, umurii yoo guddattillee namummaa osoo hin taane ilmi namaa uffataan si madaalaa jirti. Ilmi namaa qaama furdina kee si madaalaa jirti. Wallaahi baay'ee tokko na azzansiise. Maal yaa akhi inni maqaadhaaf darasaas takkaa gaafa fedhe ustaaza of godhu, takkaa gaafa fedhe duuriyyee of godhu kunis jalaan ka'u kaa wallaala yoo jennu inni maqaadhaa ustaaza jennee nuti waamnu bakka yoo kenneef maa rakkoo qaba. Gaafa inni kursii harkaan qabatee dhaabbataa asiifachi ilaalu xiqqoo si mataan keessan hin yaadu. Kalammataati. Tazamzaa Haashim feetu duuriyyoom, feetu gaafa fedhe darasoom, feetu gaafa fedhe ustaazoom nuti si jaallanna. Ammaan duras aruuza irratti argamtee qur'aanaan banaa jirta. Rabbi sirraa haa jaallatu. Yeroo lama sadii irra deebi'uudhaan qur'aanaan bantullee xumurri isaa muuziqaa ta'aa jira akkuma dargaa jirtu. Bakka akkanaatti muuziqaadhaan kan cufamu kun qur'aanaan banuun faayidaan isaa maali? Wanni qur'aanaan eegalame takkaa du'aayiidhaan takkaa ammoo qur'aanumaan cufamuu qaba ture. Ati qur'aanaan eegaltus jarri sirbaan cufataa jirti. Bakka akkanaatti hin argamini osoo hin taane kun dhimma mataa keetiiti. Bakka akkanaatti dhaqxee qur'aana hin qara'in kabajaaf jaalalaan namummaadhaan aboo rabbi namummaa isin keessa kaa uummata mataan doo. Kun akka qaldiitti waan haasa'amaa jiru akka isinitti hin fakkaatu. Jarri Hamzaa hojii jarri hojjetan baay'ee namni hundinuu aareetti ka'ee jira. Ani ammoo Hamzaa kanaaf garaana nyaata. Yeroo baay'ee of kabachiisuuf cinqamaa garuu hin xinnaatu. Yeroo baay'ee of guddisaa garuu hin bicata. Maqaan isaa ustaazii ofiin jedha. Ustaazii taphata. Garuu tapha malee isa dhugumaa siireessi miti. Atoo ustaaziidhaas aartistii biraa maal fuuta? Baay'izawwee ustaazummaa keetti aartistummaa jira. Ijoollee keenya jala caffaru sana wayyi. Maaliif jarri fakkeessanuu maalummaa jiraatti? Waan qalbiin jiraa jaallatu hordofaa fakkeessaa hin jiran waan ta'eef jechuudha. So ati amma yeroo dhibba yoo ustaazii taate siyyuu miti ansi qofaa wajjin hin jiru. Innumti abbaatamaam jedhame. Nama sadii moo nama afurtu taraatti taa'a. Shaafiin hin dhaabbata. Dhakaa gubaarra taa'a. Doomarra taa'a. Abbaatamaam jedhamte malee isuma dhugumaa nama guddaa of seete moo yeroo tokko tokko isuma dhugumaa ta'uu barbaadde moo ta'u ammalleessa biyyi waggaa 30 nama hin geenye dha. Danate nama waggaa 27 ati waxxaatii ganaa waddalloo cuudha. Maal abbaa gaafa lukaatee dhaabattee shaafiin hin taa'u. Amma xindeessine shaafii jenna malee namtichi kun nama akaakayyuu ta'uudha maluudha mumkin ta'eeyyuu. Akkuma isiniin jedhe nama tokko lama qofaa miti nama baay'eetu haasa'aa jira. Abbaani xiqqaan qabu. Fedhu artistii haa ta'u, fedhu kiristaanaa haa ta'u, fedhu musliimaa haa ta'u, fedhu rakkataa haa ta'u, fedhu qabaataa haa ta'u, waan fedhayyuu haa ta'u, abbaan abbaadha. Si gala? Kanaafuu Hamzaa Haashim abbaa keenya kanaa itti balleessitee jirta. Gabbeetii dhiifama gaafadhu. Hin gaafattu taanaan immoo walitti gayyaana hundi keenya jechuudha. Xiqqoosii maal yaaddu sammuun qabdu yeroo akka zanaa itti jechuudha. Zanaa itti teessee abbaan keenya immoo mush sheedhee dhaabbatu asirra. Ni mul'isaa bara suuraan hin beekamaa. Hin beekamaa bara.
Kanaaf jennaan maqaa keenyallee hin balleessin nuti ustaaza akkasiillee hin qabnu sanyii mootii nama akkasiillee hin qabnu nuti. Mooji eessa akka baate mooji keeti. Kanaafuu maqaa sun balleessin abbaa keenya gabbaayitee dhiifama gaafadhu. Hin gaafattaa gaafadhu. Hin gaafattuu gayyaana walitti jechuudha. Kan biraa immoo jinniin baasa jettee qoricha dukkaana keessatti qabattee gatteessee jinniin baasaa kottaa jetta miti. Isin keessaan baasa jinnii kottaa jettee dukkaana keessatti suuqa keessatti qoricha qabdee zafattee akkasiin teessu qorichicha liqimsiiti kaaniin immoo shaaworii seeniitii of keessaa baasii jinniin si guutee jirti. Jinniin si guutee jirti. Jinniin kana caalu jiraama. Kanaafuu abbaa keenya immoo al tokko wanni kun miidiyaarra dhufeera waan ta'eef maqaas illee nu balleessiini. Nuti ustaaza akkasiis hin qabnu sanyii mootii akkasiillee hin qabnu gabbaayite abbaa keenya dhiifama gaafadhu. Ni gaafattaa gaafadhu hin gaafattu taanaan immoo sirraa gadi hin buunu jechuudha nuti. Innis immoo haasaa nama kana harii dhaga'ee deebisee jira. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiratti kan argamu abbaa kiyya obboleessa kiyyaa gafa artistii Shaafii eenyuti? Shaafii Mahammad. Mee sababa keessaniin nan arrabsamaa jira nan xiqqeeffamaa jira. Dhuguma gaafa sana wambarii irra teenye isin achirraa kaafne immoo nuyi gartee suuraa ka'aaru akka aggaataami ijoollee waraabdii waan sana poosti goote mee hawaasaan ga'a. Abdiinis sila dubbatee ture. Anuu hamman dhaga'e guyyaa kana waan isaas hin barree ani walii gadi hin deemaa ture. Abbuma isin taa'artan isin callumettani. Akkas. Isin biran darbe dhufee malee isin wanti isin nabbutto intinii taatanii hin jiru. Ilaal jarana waggaa 3 fi waggaa 4 guutuu na arrabsaa jirtan yoo dhimma narraa qabaattanii kanas irraa qabna jedhaati waan ta'e itti as baa dubbadhaa. Malee waan akkana gaariin isaan abbaa keenya nama kabaju nama jaallannu nama ulfeeffannu. Isin eegalee miti. Yoo dhimmi biraa jiraate keessaa na dubbisaati wanni jedha malee gaarii miti waan akkanaa kun keessattuu ijoollee biyya tokko ta'a salphina kun wallaahi laazim. Hamzaan immoo deebisee gara uummataatti deebisee jiraan dhiifama isiniif hin godhu jedhaa jira. Isaanis immoo akka waan kana quban qabnii fi akka karaarra deemaa jiran himanii jiru. Dubbiin kun gara kamiiti sanatti fakkaata? Mee haati faatee Ingiliffaan nu fahimtu. Maal jette? Bexaam jajjabanna nyaata. How are you? I'm doing good. How are you doing? You're foreign or China or Pakistan? What? Your country. Where is the country? Oh, I'm in USA. USA, okay. I am now in Biya Baka Kesa Jirajo. I am coming in America. I like America, but I am Nadabu. Oh, okay. You single or double? Am I single or double? Yeah. What does that mean? You have wife. I like America. I am Buddha. I like America. America deemuudhaaf humna dhabdee son ta'e. Ingiliffaa haasa'uudhaaf humna dhabde. Gara biraatiin immoo Sheekaan Roobiin hidhamanii jiru jedhamaa jira. Kuma hidhame? Wallahi maal balleesse? Indee Sheeka Roobee Sheeka kiyya hiriyyaa kiyya xiraata kiyya teettanii ree kadhuftanii kolfitanii maal ta'e? Inni ko hangise maale nama waajjira malee nama baay'ee nama jaalla bara onneen tiyya qulqullu wallahi maal ta'e? Ka beeku wal harkisite nutti himani. Sheeka Roobee salaamu alaikum. Gaafa murtii guutoo hidhamullee akka waan atiilleen ifii keetii hidhamtullee takkaa seeteen beektu. Dheengadda gaafa gabbaatee miidiyaa kana gubbatti qabaa ganna dhiisaa jette. Waan mana hidhaa seentoo ibseete. Waanuma ifii keetii shugguxii mudhii hidhattee deemtu sanii mataan nama qabdee nama hidhaaniitee fixxu ibseeteemi. Har'a mana hidhaa ooltee baatee mire. Ammallee waraqaan ganaa waggaa 2-3 akka hidhamu sin murtaa'uudhaaf tadalagamtanii jirtii mire. Ani gammachuu namaallee hin qabu gizee namni. Waa ta'e namatti illee hin gammadu. Ati immoo mataan kee gaafa murtii guutuu hidhamullee alhamdulillah jettee poosti goote. Har'aan tan ammoo fakkeenya ilma namaa hundaaf taa'anni kun. Qabaa ganna dhiisaa gizee jee rabbiin ni qabala tolchee qaba. Dheengadda uummata baalee guddaa kana akka waan isaan bakka buutu nuti warri baalee akkanaatii jettee magaalaa qabdii dhaabaa oolte.
ummata guutuu ifii yaamtee fuutee gara feeteen hin deemtee girigirrii uumaa baate. Arra girigirriin sammaa dalaguu oolte Sheekh Haroobe gaafiin si gaafadha. Mana hidhaa arraan tana ooltee baateemi. Eenyu siidhe? Eenyu siidhe? Gaafa atiin kun qabaa ganna dhiisaa jette. La rabbiin akki jedhe. Ilma namaa taanaan muumina taanaan if gaqqabee jiraachuu qabaa ja'ame. Mee arraan tana Sheekh Haroobe gizee mana hidhaa seentu kana dheengadda torban tokko laman geenye naafi asliidhaa wajjin girgirrii miidiyaa kanarratti uumamte boona mana tara gaaggai qabbanaa jennee si dadhabne qabaa ganna dhiisaatti mee dhiisaa bakka inni dhaqu laallaa jenne ar ammoo likkin naas gabbaa yamson likkii galtee mana hidhaa oolte arraan tana si Sheekhaa kiyya kiin jeeti laal abbaan kiyya maal jabeeta nama quufee fi bishaan yaa'u duraa goraa dabarsaa jaan waan quufee burraaquu fi bishaan yaa'u duraa goraa dabarsaa jaan nuti sodaa keetillee qabaannee miti namtichi kun dhiiroo akka waan tuqaan tuqee keessa utaalee baaf jennees jalaa cal jenne amma arraan tana likkii kee galtee mana hidhaa ooltee waagaa argattee baate yaa arraan tana si galee ammaan tana ganaa Sheekh Haroobe bakka jiru qabamuu qaba jedhanii ammaas labsiin haarawaa si jala baate mee diinummaan ati afaan keetiin fibbitte ifuma keetii qabaa ganna dhiisaa itti hallayyaa if keeyse. Muka jigiitti qottootu dana ta'a jedhama miti isaanii kaamma ergii dhamaniin booda namoonni baay'een waan barbaadan haasa'uu jalqabanii jiru isaanis rabbiin achi keessaa hawaasu sanna jarri kunis immoo mimigizee akka kana haasa'uu dhiisanii gizumanni miidiyaa irra jiru sana gorsuudha yookaan immoo waan ta'e haasa'uudha malee nama kufee jiru waan ta'e haasa'uun barbaachisaadha jedhanii namanuu sagantaa irraaf qabanii kanuma fakkaata sagantaa biraatti immoo walitti deebinutti isin jaalatamtoota.